السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملت نجومة يا الله هردفتوتا كي أكمل رمضان كمي سلاتي يروكنا رمضان كنا كيسا وأول بهنس في ليفي كنا راين ديمانو يروكنا سلا يرو ذكريتي يرو نمي أرفاسها أمة مسلمات ري يرو رمضان كن جتورا هتاو yeroo tokko wanti namatti mul'atu akka nama callisiifnes namatti godha akki itti callisanus immoo gizee tokko yeroo sin gaafatu maaliga akkuma beekamu namni mana mi keessa hirriba keessa iyyuu hin iyyamiti inni kun wama jiru ta'e yeroodhuma kamiifiyyuu waan dhufee galoo namatti gale tokko irraa dubbachuun bakka kamuu dhaabannaan akka kamuutu jiraannaan bifa kamuutu jiraannaan dirqama ta'a jechuudha. Kanas utuun sin irratti sin dheeressine waa'ee ajjeefamuu obboleessa keenya Muhammad Dr. Shisma Muhammad Said Afrikaa kibbaatti bifa hin taane sanaan ajjeefamee dhahamee ajjeefame sana irratti barreeffama tokko kaleessa argine. Barreeffamni suni gocha namni والله سلا ولرته يانne yaadamaaru akka fakkeenyaaf siluma iyyuu dubbichi eessaa ka'e eessaan akka gahu kan barbaadamaaru tuyyi ifa namaaf godha jechuudha. Eenyuti immoo ammas akka kana keessaa waan akkana qabu nama agarsiisa jechuudha. Mee waa'ee faxirii dhaabibe waa'ee faxiriitiin jiru. Kanaaf obbolaa kiyyaa waan tokko lama qofa jedhee barfachuun barbaada. Obboleessi keenya artistii caalaa bultumee ajjecha mucaa kana keessaa harka dhibba qabaachuu gaafuma inni du'u guyyaa lammaffaatti barre maaliif South Africa warra jiran jaarsoliin South Africa jiran dhihaatanii dhufanii achi goranii waan irra gahame isiniif haa gahamu jennaan miidiyaalee garaagaraatiin miidiyaa xiqqaadhaanis guddaadhaanis sooshaal miidiyaa irrattis bakka adda addaa irrattis wanti barfamaaru oofsaa mucaan kun sababa kamiin akka du'ee eenyuun akka ajjeese qorannee ummataaf ibsina ammasitti ummanni tasgabbaa'uu qaba kan jedhuuf obsinee kana hunda turre garuu dubbiin kaleessa as nuuf bahe maal isinitti fakkaate beektaa artisti Haftaamu Lamuu artistii keessan kabajamaa jaallatamaa Shisma Caalaa Bultumee qabadheetan isiniif dhihaadhaa boru na eegaa jedha. Edani silumaa'u dubbiin kana hunda obsaa ni jedhamaaruuf hamma shira xaxattanutti nu obsiisaatti barbaadanii hamma shira xaxxanii akkamii Caalaa Bultumee rakkina kana jalaa badiin hojjete kana jalaa qulqulluu baasuu dandeenya hamma jedhuuf turaatan jechuudha silumaa'u kana nu agarsiisa jechuudha. Ummanni Caalaa Bultumee irraa calluma kan jedheef sababa jidduu ummataatiif jidduu du'a mucaa kanaa namtichi ummanni South Africa dha yookaan immoo jaarsoliin South Africa dha qabni harka keessaa qabna gar tokkotti murteessina jennaan use malee bakka tokkoon gahuudha wanti ni dadhabe hin jiru siif galee kanaaf hamma wanti isiniif galuu qabu dhaggeeffadhaa wanti isiniif galuu qabu dhaggeeffadhaa eda gaafa duraahu isin warri waan kana usaanu jedhaaru harka keessaa akka qabu akka dhiigni mucaa kanaa badu akka inni gadi afaan qabatee namni afaan qabachisanii burjaajessuu jedhan dubbicha olii gadi miixaanii bixisaanii qilleensatti kennanii khalaas binzila qilleensatti kenname taasisanii hambisuudhaaf la kun immoo hin ta'u jaallattanus jibbitanus dubbii sin eeguutti jira South Africa warra jirtan irra finaa keessumaahu warri waan kana itti gaafatummaadhaan fudhanna jedhee dheengaddoo emmeen irratti dubbatee dubbii jiru hin baasaarraa afaan keessaniin jettanii innis hin baaftan Caalaan Bultumee qulqulluu ta'uu kan nuu baaftan gadi baasaa nuu hima harrumaan kana nuuf hima yeroon kun yeroo itti wal sabanii bahanuu miti Haftaamu Lamuu ati immoo gochaati raawwatte ka duraan ati ammatti kanatti shira kana xaxxee itti bukeessitee har'aan gaattee jirtu kana wallahi alazim ila ummanni oromootiif ati walirkaa bahuu hin dandeessan yeroon ummata sobanu yeroon ummata gidduu ajandaa kaa'anii wal sobanii wal balleessan dabarfateera jaallattus
والله لا أستبتها رز بيكا ما دبتها رز جديس فراتوس جبتوس سيتلو ديسوس وانتي أتي قبيتي لفا كيسا ستي ديبون كورتي لكنا بيكتاتي دبي مجادي غان قبي بالله هركا كيسا قبو بالله هركا كيسا بافتي صوفتي تديبسو برباد دي ستي أكا ديبي آرو بيكت كان مالي وانت سنو سنجن ننجرو فيدو كان كيشاو ديسي متا كيتي قد باسو متا قرتيسي قد فيدي كان كيشاو ديسي شرتي باتي ومتا هوندافو غالير abbaan barbaade sittaamanu abbaan barbaade shirat dalagame kana dhiise mucaan keessa hanqa waa jedhu dubbiin dhugaan lafaa qabna nuti kan obsisiise jidduu dhiiga mucaa kanaati dhiiga caalaa bultumee galee jiru maasitti fakkaata ummata South Africaatiin nuti dura bu'aadha jedhee maqaadhaaf soba buufee achi dhaabataa rutuyyi nu qabee nu ture jechuudha amma kanatti kana yaa ummata Oromoo haqa namaa tokko yoo dabsite haqa kan koo rabbi maa dabse ummata isa kaan ummata isa kaan fakkeenyaaf amma biyya keessatti mootummaa nutti roorrise kan jettu atoo hamma dandeessuun xiqqoo qabdu noo namaaf haqa namaa hin eddu mee akkamiin namni haqa kan kee eega wallahi haqa namaan eddu taanaan haqqi kan keetis hin eegamu kana jala sarari beeki jaallattus jibbitus dhugaa jaallattus jibbitus yoo obboleessi kan kee si biratti rakkate yoo gargaaruu hin dandeenye diinni akkatti si gargaaruu hin danda'u beekaan nu biran qabu hiriyaatan qabu beekumsan qabu hammanan qabu jettanii yookaan immoo dhagahaman qabu jettanii dubbii isin jalas akkanatti xaxxanii harraan gaatan uummata hundaafuu walii gaheer yeroo ammaa kana immoo miidiyaa xiqqaaf guddaadhaan beekaaf daallaadhaan mucaan kun akka inni kan ajjeese akka caalaan bultumee ajjeese jala sararee namni kamuyyuu lafa kaa'eera ati inni tibaateef nuu galeera mucaa fiddee dhiyeessitee waa'ee artii sarraa gaafattee waa'ee hojii sarraa gaafattee sanbooda xumurarra ummanni Oromoo akkas ati caalaa bultumee mucaa Said Mahammad Said South Africaatti du'e kana keessa ajjeeftee sit ajjeesa siin jedhaara ati maal jette jennaan inni mosla dhuge dhufe ani hin ajjeefni akka inni jedhee ummata jiratti qulqullina ofii lafa kaa'atee nagaadhaan bahee sirba isaatti deebi'u hin sirbitus nuufis hin sirbitu kalaas dhaggeeffadhu sirbi bakka sirbitatti sirbi abbaa fiite sirbi deebi hin sirbitus hin fudhatamtu situ biqila of mure of haamte biqila kee haammatte sit haammate waan haammatte of maaru kutadhu kumtaalatti naqadhu achi kaadhu siin jenna jechuudha abbaan immoo diddanii wajjiniin haammachuu barbaadan seentu kumtaala keessanitti naqatee achi kaataara jaallatanus jibbitanus wallaalaytanus waan taatan wanti sinii gale sinii galuu dhiisus sani kanuma ni gale kun dubbii gandummaa keessan jiru nuti yeroo amma Oromoon bahaadhiyaatti bakka adda addaati duuti Oromoo nu rakkisu isin du'a Oromoo ukkaamsuudha kan isin yaaltan Oromoo inni biyya keetti du'a Muhammad Said tokkuma wanti na garaagarummaan qabu ka biyya keetti fixaarus ummata Oromoo isa wayyaanidhaan walii gale miti akkas abbaan jaallatte akkas abbaan jibbites akkasuma kanaaf wanti isin dhagahuu qabdan hadaraa namni dhimma mucaa kanaa qabdanii irra teessanii rafaattanu amaanaa rabbiiti waan irra geessan nuuf gaha yeroon ammaa kun yeroo reeffi tokko utuu du'eeyyuu waa inni itti du'e yeroo namni itti beeku jechuudha hattaa mixiin yoo isin duute yeroo waan isin duuteef bakki isin itti duute beekamu jechuudha kanaafan dhufe inshallah rabbi isin irraa jaallatu barakallahu fiikum ergaan kiyya kanuma sheer godhaati abtaamuu lamuu biraan dhugaa abtaamuu lamuu bakka ati jirtutti هذا مفتاح bakka ati jirtutti yeroo ammaa kana wantati shirratti dalagaattu kun nuuf galeera jechuudha اشتبي لا طيب كناف دي في موبله وانكيه كناف اوبله وانكيه تقانس قدانس بيكانس ولالانس دبي نما چنقرسوداف يادنا بكا امتا ساوث افريكا جرو كان ابشر امتا ساوث افريكا دبي كان harka keessa qabate of keessa qabate taarusi ittinuuf dhiibbaa godhaa waan gahaninu agarsiisanu waan irra gahame
utuu jarri kun shira isaanii Facebook irraan gaatanii ummataa waliin hin dhamaasin dura akkuma ammana dhibee jedhe sin hunda dhibuu qaba. Namni tokko badii hojjeteedhaaf badii sana waan hojjeteef dhufeeyyuu gadi bahee kanaafan hojjedhe jedhuu qaba malee yoo morme ofitti jabeessu yoo jalaa fagaate ofitti jabeessu akkuma gaangeen yookiin fardii yenna hidhame yoo harkifate funyoon itti jabaata yoo dhaabate ofitti. Kanaaf obbolaa kiyya kana fakkaata. Rabbi sin irraa jaallatu ergaan kiyyas kanuma yeroo baay'ee sin qabu laftas ramadaana barakallahu fiikum bakka rabbi ramadaana sin ga'e dhiifama wajjin yeroon taane yeroo immallee yeroo kanaatti jiru dhufuu kootiif amaana wanti isiniin jedhu caalaa Habtaamuu Lamuu hirphaa gaanfuree tokko narraan fadhe qabdii lammaffaa ani hirphaa gaanfuree nama jedhamu kanarraa gaafiin qaba artistii hirphaa gaanfuree jedhamu ati suuraan ati dheengadda piroofaayilii godhatte suuraa bara 2016 kaa'ame haa ta'u erga kaa'ame jettanii yeroo ammaa kanatti yeroo namni nama sana barbaadaarutti iccitii maal of keessaa qabuuf ati piroofaayilii irra godhattee yeroo ammaa kana addunyaa intinira kaa'atte piroofaayilii irra kaa'atte erga immoo piroofaayilii irra kaa'atanii deemsi keessan akka tokko ta'e hundinuu namaayyuu hin beeka si galee erga immoo piroofaayilii irra kaa'atanii sila kan maaliitiif kanaaf kan hirphaa irratti hin dubbatamne jedhee uummanni callifnaan Habtaamuu Lamuus duukaa ka'e jechuudha. Jalqaba kan gaafatamuu qabu hirphaa gaanfureeti waan kana ittiin nu gaala jira lachuun iyyuu sini galee. Eessayyuu jiraatu samaa itti galu hirphaa gaanfuree maal caalaa bultumee Noorwee miti samaa itti galu dhugaan qofti duukaa jiraatu dhugaa keessan irra dhaabadhaatii. Falmadhaa dhugaa keessa irra dhaabadhaatii dhugaa jiru lafa kaadhaa dhugaa keessa irra dhaabadhaatii daba jiru karaarraa dabsaa dhugaa irratti deemaa hirphaa gaanfuree yaa hirphaa gaanfuree artistii hirphaa gaanfuree artistii akkasumas maqaan isaa malee Habtaamuu Lamuu yoo oromummaan kan sin quuqu ta'e isa eegatii bokkiftanu isa eegatii diichiftanu yoo ta'e dhiigni dheengadde ganname sun si haa dhibu. Yaa hirphaa gaanfuree dubbiin ati dheengadde piroofaayiliidhaaf kaa'atti ajandaa uummata giddu lamaan kaa'uudhaaf akka ta'e gaafa barreera obsaa jechuutu iyyuu nu obsisiise. Yaa Habtaamuu Lamuu dubbiin ati fiddee uummataan burjaajessuudhaaf uummataan waliin dhahuudhaaf uummata irratti fiddee shira dalaguudhaaf kan ati qophooftee jirtu kuni kanatti qophooftee deddeemtee ijjeeffattee qopheeffattee obaaftee kana hunda uummanni irraa tasgabboofnaan qopheeffattee fiddee amma uummata mucaa fiddee gaafattee peejii kee irratti fiddee gaafattee qaanqee kee irratti fiddee gaafattee gaafa gaafatame inni an keessaan qabu jedhaa uummanni akka amanuuf namni amanu hin jiru dhugaan qabatamaan isa lafa kaa'ameera. Kittii dhugaa kana akka uummanni hin iyyineef akka uummanni dhugaa kana dubbataa hin jirre kan gidduu dhaabee uummata warra South Africaati ani dura bu'aadha dhimma kana itti gaafatamaan qorataara jedhu tokkitti qofa akka ta'e beekadha. Malee waa'ee ajandaan keessan siyaasni keessan shirri sin xaxaattan uummata calluma jechiisaa wanti jedhu wahii sinuma keessaayyuu fuudhamuu qabaa kan jedhu sinitti himuu barbaada jechuudha. Yoomuu taanaan dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Hin cittus hin qallattus bara kana immoo. Hin cittus hin qallattus jaallattanus jibbitanus. Duukaa deddeemaati bakka inni jiru kana hordofaati bakka dubbiin kun gahe hordofaati bakka mucaan gahe nu dhibbatti beenna bakka caalaan gahe dhibba keessaa dhibbatti hundi namaa bareera. Bakka dubbii kanaan geessan ummataaf ibsaa sintutti gaafatamna gaafa duraa jedhe. Yaa ummata South Africaadha nuti dura bu'aa ummataati koree ummataati itti gaafatamaa ummataati itti gaafatamaa dhimmanaati jettanii gaafa duraa arraba keessaniin ofitti ragaa baatanii bakka geessaniin fidaanuuf gaha. Dhaamsa koo kiyya kana hunda jaraatiin naa gaha. Rabbiin yeroo khayrii keessina jiraachisu
deebi'eetan dhimma deemaaru walitti irratti siniifan deebi'a warri jedhee ani wantin jedhu kanuma ani dhimma tokkoof dhimma rakkina namaatiif tokkoof dubbataan jiru dhimma gandummaatiifis miti dhimma ana kana dhibu dhimma dhiigaati dhiigni nam tokkooyyuu karaa malee baduu hin qabu jedhuutu dhafanii rabbi isin irraa jaallatu warri immoo hin baatina gaafatattanu ishaan nu bira geera salanii ishaan nu bira geera salaata ishaaf taraawiitu jira in danda'u yoo lammaffaa walitti deebine siniin invite siniin godha rakkoon qabu inshaallah خلاص أشابه ده ولتدي بنا إن شاء الله أشابه ده ولتدي بون دنداما يروم ما كنا في مو دي فما قدنا الراتاتي أسي عشان غيره سلاني عشان غيره أجينك يسي نريب بسا أما في الشورى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرى سنجالة هندو مكيزانيو هم من الأجياء فتني قالتوما الفاتحة